jechuun kan macaafni keessanii bara tokkicha qofaaf osoo hin taane addunyaa guutuudhaaf dubbatama jettanii furmaata addunyaa guutuuti waan duriidha dubbata waan ammaa dubbata. Inni madaala gadi dhaabbata madaala jiddu galeessa wahiidha wanni inni kaa'u maalidha mee waggaa meeqatti intalli takka heerumuu qabdi jedha. Dhiifamas taasisne sa'aatii keessanii fudhadhe yeroo baay'ee kan isaaniitti hin bu'u. Namni na bira jira taateef gaaffii tokkotti dabaladhee wanna jedhe. Keessan erga fudhachuu dide Ribqaa waggaa manatti heerumte jennaan Ribqaan meeqatti akka heerumte illee macaafni kan isaanii waan ta'eef nuuf ibsani. Galatoomaa isin dhaggeeffadhaan. Eeywa. Nuti jechuun akka musliimaatitti akka sirriitti galuuf Yesuus jireenya. Nuti akka muslimtootaatti umriidhaan murteessinu tasuma taate. Umriidhaan miti. Yoo fakkeenyaaf amma barana waggaa 18 intalli yoo geesse waggaa 18 itti heerumtuu jenna. Bar dhufu ammoo waggaa 20 yoo geesse waggaa 20 itti heerumtuu jenna. Achi isaatti aanee bara daanutti ammoo waggaa 22 yoo taate waggaa 22 itti heerumtuu jenna. Waggaa 50 booda ammoo wanni xixiqqaattee walitti akkana xixiqqaattee waggaa 30 malee hin geetu yoo taate waggaa 30 itti heerumtuu jenna. Nuti muslimtoota biratti umriidhaan osoo hin taane haalaa fi akkaataa guddina isii dandeettii isiiti. Isin biratti maali? Isin biratti madaalli inni kaa'u wanni gad dhaabbatan maali? Safaraan kan isin gaafattan illee suma kanaa midhaadha. Akkuma amma kaaftanii Isiyaaq waggaa meeqatti akka fuudhee agartaniittu Museenis waggaa meeqatti akka fuudhee agartaniittu haa ta'uyyuu malee seera waldaa kiristaanaa keessattis dargaggeessi tokko waggaa 20 taanaan shamarran tokko waggaa 18 taanaan akka heerumuu qabanii kun waldaa kiristaanaa keessatti karaa seera qabeessaa ta'e karaa waaqayyoo jaallatu waldaa kiristaanaa karaa hawwatamu waldaan kiristaanaa itti bulmaataa ishee godhattee karaa kanaan gaggeeffattee jechuudha. Akkuma isin karaa keessan qabdan jechuudha. Ati wayyaa qabda jedhee si wajjin haasa'ate waan biraa na wajjin haasa'u taasisaa. Sa'aatii kanatti muslimtoonni biyyoonni musliimaa irra hedduun isiidhaa waggaa 18 gadi itti nayyaman. Fakkeenyaaf Suudii yoo fudhatte biyya musliimaati shari'aa islaamaatiin bulti waggaa 18 gadi itti nayyaman sa'aatii kanatti. Waan ammaa sin gaafannee baran. Waan ammaadhaa kanaa miti. Waan ammaa osoo hin taane wannan si gaafachuu jiru macaafni maal jedha umrii meeqatti heerumuu qabdi jedhe umriin murteessa moo haalaan murteessa haala naannootii fi haala aadaatii fi akka naannootiin akka bilchiin isiitiin murteessa moo akkamitti murteessaadha macaafni? Isa kana gaaffii yaada bareedaa ta'edha. Haa ta'uyyuu malee namni beekaa yeroo maa akka ammas hin jettan kana umurii akkasii kan jedhu hin jiru. Haa ta'uyyuu malee jira beekaa namnu beeka yeroo isaa gaafa ga'u. Deebii bareedaadha. Deebii gaariidha. Deebii isa kana irratti sii mirkaneessuu yoo barbaadde ani weebsaayitii tokkotu jira. Weebsaayitii warra dheenteeti. Weebsaayitiin sun yoo irra galtanii ilaaluu barbaaddani weebsaayitii tokkotu jira sii galee. Innis akkuma deebii ati deebiste kana deebisa. Waan biraati miti. Deebii ati deebiste kana deebisa. Deebiin inni deebisu haala akkaataa intalli tokko geette moo hin geenne jedhameetumaan gahiinsa isiitiin ilaalama malee umriidhaan waggaa haganatti waggaa hagasitti jechuun hin jiru jedhee macaafa keessatti dubbate. Kanuma inni jiru dhugaan jiru. Deebii deebistee jirta galatoom. Wanni guddaan nuti barbaannu leesuma kana. Islaamummaa keessatti islaamummaan bu'uurri inni kaa'u leesuma kana. Nuti nam tokko waggaa dhibbaan dura intalli waggaa 12 heerumuu dandeessi. Har'a ammoo intala waggaa 12 namni hin fuudha yoo jedhe miidhaa guddatu isirra ga'a. Si galee miidhaa guddatu irra ga'a. Garuu abboonni keenya akaakayyoonni keenya warri duraaniidha waggaa 12tti yoo fuudhan namoonni sunni dogongora dalaganiimi akka aadaa isaaniitti akka naannoo yeroo san jirutti dhuguma fuudhan. Kuma takka illee rakkoon qabu. Waggaa 200 dura waggaa 10tti heerumuu dandeessi. Waggaa 300 dura waggaa 9tti heerumuu dandeessi. Waggaa 500 dura akkasumatti heerumuu dandeessi. Isin galaami akkanatti deema jechuudha. Hatta ani kamaaltu na bira jira waan Maartin Luuser dubbate tokko jira. Maartin Luuser waggaa 7tti intalli waggaa 7 geetteerti heerumsiisa akka jedheetiin dubbatu jira. Si kennuu danda'a ammoo kana. Waggaa 7tti intalli waggaa 7 geettee jirti heerumsiisa akka inni jedhu jechuudha. Maartin Luuser hundeessaa amantii Pirotestaantiidha jechuudha. Waggaa 7 geessee jirti heerumsiisa akka inni jedhu. Kun ammoo anamma Maartin Luuser waqqasu kanarratti. Maartin Luuser yaada asirratti. Maartin Luuter hundeessaa waldaa kiristaanaa miti.
Protestaantii jedhe malee ani waldaa kiristaanaa hin jedhe. Protestaantii jechuun mormitoota jechuudha warra fincila kaasan jechuudha. Warra finciltoota jedhe malee. Protestaantii jechuun warra fincila kaasan otoo hin taane yaada wangeelaan ala kan ta'e warra morman jechuudha. Protestaantii jechuun fincila jechuudha. Finciltoota jechuudha miree warra fincila kaasan jechuudha mi? Fincila kaasuu yeroo jedhamu gara waan namaatti otoo hin taane seenaa waldaa kiristaanaa ufuu keessatti waldaan kiristaanaa yoomiyyuu nagaa jeequutiin biyya gooluutiin hin beekamtu. Hojiin isaanii isaan Laa finciltoota jechuun warra kaatolikii irra fincila kaasan jechuudha. Protestii jechuun ka fincila kaasuudha mi? Tayyib alaa kulli haal isa kanaadha. Waliigalatti alaa kulli haal nuti wanni dubbannu isa kana. Kamaartee Luseer amma naa kenni waa jette sii kennuu danda'an. Waggaa torbatti intalli waggaa torba geessee itti heerumsiisa kan inni jedhu. Maartee Luseer waggaa dhibba jaha qofa asirraa amma waggaa 500 fi wayii yookaan 600 qofa. Waliigalatti alaa kulli haal yaada inni dubbate kana yaada dhugaati jedhaananii yaada dhugaati kijiba dubbattee jedhu. Ati kiristaana waan taateef kijiba dubbattee hin jedhu namni xiqqoo sii waa beeku akkanatti xiqqoo sii taasgabbaa'ee waa dubbata. Baga dubbatte. Tanuma osoo Farhaan waan dubbattan qabdanii. Osoo Farhaan. Hin dandeessan waa akkas. Alhamdulillah. Baga dubbattee amma walii gallee jirre isa wajjini. Murtiin inni murteessillee dubbii bareedduudha jechuun akka umriitiin osoo hin taane akka yerootiin ilaalamaa suuta jedheetiin ilaalamaatiin deema kan jedhudha. Alaa kulli haal kuni deebii bareedaadha. Deebii bareedaa, deebii bilchaataadha. Deebii dhiifama guddaa faana. Yaada keessan tokko isa amma Maartin Luuter umurii waggaa 7 kaasee anuma fakkeenyaaf jecha kana gurra kufaara. Sababiin isaa waa'ee kana hin dhageenye. Biyaansi kitaabota garaagaraa yoo dubbisayyuu kana isin sobu hin dubbifne nama ammaatti kana. Biyaansi. Siyaa kennu ammoo kana siyaa kennu mee? Otoo danda'ame biyaansi afaan Oromootti jijjiirame. Sii kenna as keessa jiran fakkaata. Yoo as keessa dabarseen jiraan jawwaala harkaa qabu kana keessa jira sii kenna Maartin Luuter. Waggaa torbatti inni ni ayyama. Waggaa torba geettee ittiin tallee haa heerumtuu ka jedhu. Abbaa warraa qaba argachuu qabdii ka jedhu. Innumtiyyuu mataansaa Maartin Luuter nama kabajamaaf nama baay'ee jaallannu nama baroota keessatti waaqayyotti gargaarame. Innumtu mataansaa umurii baay'ee keessatti akka inni moloksee ture beektu miti reen? Moloksee ture egaa sanii fincila kaaseetiin akkanatti isin galaafate. Kanaafuu innumtiyyuu akka nama gahaa ta'etti akka nama gahaa ta'etti namni nama bilchinaan itti seenee nama bilchina qabus erga fuudhee namichi kuni akkamitti immoo ergaa kana alootaaf dabarsa. Sagalitti nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam fuudhanii kan jiru. Isa kana irratti ammoo kaasuu jirru nuti akka walii galaatitti jechuudha. Kaafneeti wanni haasa'uu jirru akka namni sirriitti hubatuuf. Umriidhaan osoo hin taane namni intalli takka heerumtee akkana taate kan jedhamu islaamummaa keessatti umriin hin murteessu tasuma taate. Umriin maaliif jennaan namni ammaatiif namni duriidhaa tokkoo miti. Barri kunii fi barri dhufu tokkodhaa miti. Umriidhaanii intalli abbootiin keenya akaakayyoonni keenya ijoollee waggaa 12 fuudhuu danda'an. Nuti ammoo har'a ijoollee waggaa 12 fuudhuu hin dandeenyu. Saba kanaatiif jecha namni gammoojjiidhaa intala waggaa 16 fuudhuu danda'a. Nuti ammoo warri baddatti dhaanannee warri qorra keessa intala qorra keessa guddatte ammoo waggaa 18 iyyuu waan agartee tanaa jedhaa. Intalli waggaa 18 yoo kiisii kaatanii deeman malee baay'ee rakkistuudha. Kan zinnaan ammoo nu arrabsaan jedhina. Waliigalatti alaa kulli haal wanni an jechuu barbaade ijoolleen namni akka naannootii wal dhaba isiniin jechuudhaaf jedha. Akka naannootii wal dhaba. Warri duraanii, warri ammaa, warri gammoojjii, warri baddaa umrii murteessine yoo jedhan umriin gayru mundabit waan gad dhaabbataadhaa miti. Har'a umriidhaan murteessitee boru ammoo yookaan ammoo waggaa 50 booda umriin har'a jiru kun hojjechuu dhabuu danda'a. Asiin dura waggaa 100 dura, waggaa 200 dura, waggaa 300 dura, waggaa 400 dura namni ijoollee waggaa 12 ijoollee waggaa 10 fuudhuu danda'a. Har'a ammoo ijoollee waggaa 10 fuudhuu danda'an hin danda'u. Kanarratti haasa'uu jirra. Umriidhaan osoo hin taane intalli gahuudhaan. Aayishaan ammoo wanni irraa kaafne Aayishaan radiyallahu ta'ala anhaa intala geessuudha. Nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam hojjaan isiidha nabiyyiin Muhammadii wal qixaa jechuun itti. Dhaabbii wayita dhaabbattu daa'ima xiqqoodhaa miti. Umrii waggaa 9 jedhamte malee daa'ima ijoollee xixiqqoodhaa miti. Ijoollee xixiqqoodhaa miti.
dhugaadha umriidhaan xiqqoodha haa ta'u garuu ijoollee xixiqqoodhaa miti qaamaan. Nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam isaanii dhaabbatan areeda kiyya asirra kaadheetiin nabiyyiin Muhammad alayhi wasallam dhaabbatanii areeda kiyya asirra kaadheetiin gara fuulduraadhaa achi ilaalaatiin ture jetteen seenaa achi dhaawwatee. Intala guddoo xayyib eega guddoo taate umriidhaan maaltu murteessuu bira geesse ka jedhu irratti gaafii kiristaanotaaf adheesse irratti deebinaa deebisanii jiran. Isin galee wanni isaan naa deebisan maali? Mucaa namaa si beesu maal jedhee naa deebise umriidhaan osoo hin taane gahumsaanii jedhee deebisanillee. Nutillee wanni jenne gahumsaan malee umriidhaan miti. Umrii walgataa, wal faallessaa waan garagaraati. Umriidhaan sun taane gahumsaan. Aayishaan geettee jirti, geettee jirti intala guddoo. Intala guddoo erga taate nabiyyi Muhammad alayhi wasallam fuudhanii jiran wajjin jiraatanii jiran. Tawaggaa 40 fuudhanii jiran. Tawaggaa 30 wayii keessa jirtu fuudhanii jiran. Tawaggaa 20 wayii keessa jirtu fuudhan. Tawaggaa 10 wayii illee fuudhan. Waggaa amma sammuu Aayishaa fuudhanii jiran nabi Rabbii alayhi wasallam. Kana hundaa'u intala geettee fuudhan. Intala gurguddaa fuudhan. Erga fuudhan yoo kun amma waan nama eebisuu qaba. Isa kana irratti amma mucaan naa deebiseetiin jira. Deebiseetiin ture. Laakiin ammoo ijoollee waan hubanne amma ijoollee xixiqqoo Yesuus Kiristoos har'a isaati kana namni qaaraa godhata. Yesuus illee waan qaaraa godhatu itti fakkaata. Isin galee namni har'a surree haabbi takka godhatee deemaami. Yesuus illee waan surree godhatee deemu itti fakkaata. Ijoollee sammuudhaan akkanatti yaaddutu iyyuu rakkoo ta'e amma rakkoon isaanii dha sagan. Ijoollee sammuu kanaan yaadu. Sammuu amma jiru kana Yesuus illee akkanuma jirisee. Fiilmii keessatti waan arganiif jecha bakka akkanumatti kunoo warri fiilmii sun akkana uffata wayiidhaa adii wayiidhaa akkan uffatanii deemanii isuma kana ilaalaniiti Yesuus waan surree godhatee deemu waan akkanumatti akkuma kiyya kana akkanumatti olii gad jedhaatiin deemu wayiidhaa isaaniif fakkaata laa akkasiidhaa miti. Isin galee kiristaanota dogongora kiristaanota bira jiru hedduun isaadha isa kana. Fakkeenyaaf waan tokko yeroo hubatanii waan zamana durii keessa jiru akka amma zamana kanaatti hubatan. Zamana amma keessa jiru kanaan. Fakkeenyaaf nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam maan kaadhan hin nyaanne. Akkamitti Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam akkamitti akkana jiraatan wanni isaan gaafatan isa kan osoo silaa hubatanii akkamitti uummanni sun jiraata naannoo isaan itti dhalatan naannoo akkamitti kana hunda laalan nuti muslimtoonni alhamdulillah warra sammuu bal'aati walillahi alhamd isinillee dhiphaan jenne isinillee bal'adhaa jechuudhaaf jedha akka mucaa amma duratti nu deebisee beeksaniidha. Weebsaayitii nama duratti hin jedhe Maartin Luuser waa'ee waan duratti Maartin Luuser jedhe irratti mee isiniif kennaa yaa jara kenna Luther's works jedha hujiilee Lutheridha jechuudha yookaan Maartin Luuser wanni kun volume 54 akkuma argaa jirtanii volume 54 jechuun volume hedduudha qaba kitaabni kun kitaaba guddaadha kitaaba hujiilee Maartin Luuser jedhameetiin kitaaba addatti barreeffameetiin jiru. Asitti arguu jirtanii lakkoofsa 1525 irratti kitaabuma kana jildii 54 irratti 1525 irratti wanna tokkotuyyuu doktora tokkotuyyuu Maartin Luuseritti nama wayiidhaa erganiiti jaartii wayiidhaa jedhani jechuudha. Abbaa waan namitti wayiidhaa gaafatan intala wayiidhaa jechuudha. Maartin Luuserin maal jedhanii ati mee Maartin Luuser jechuudha. Maartin Luuser dhaqiiti Maartin Luuseritti erganiiti Maartin Luuserin mee abbaa warraa barbaadiifi jedhanii. Jennaan maal jedhee Maartin Luuser maal jedhee sina abbaa warraa ani barbaaduuf barbaaddanii jedhe abbaa warraa barbaaduuf barbaaddanii isin tun bar jedhe isin tun waggaa 7 ol taatee jirti kanaafuu isin deemaate abbaa warraadhaa barbaadaafi jedheen abbaa warraa barbaadaafi jedheen ana ammoo ofii kiyyaa ammoo isiidhaa fi abbaa warraa barbaaduu hin danda'u jedhe abbaa warraa ofii kiyyaa barbaaduu hin danda'u isiidhaa barbaaduu hin danda'u isii waggaa 7 ol taatee jirti waggaa 7 ol taatee she is over 7 years of age waggaa 7 ol taatee jirti deemate abbaa warraa barbaadaafi jedhe kanaafuu amma akka Maartin Luuser beekutti zaman isaa keessatti waggaa 7 akka isa malee isaa miti akka hin jenneefin argu jirtanii miti isaa he or Martin Luther said jedheetiin dubbata Maartin Luuser akkana jedhe waan kana ammoo nuyi miti kan barreesse nu osoo hin taane muslimtoota osoo taateeti sila muslimtoonni rakkoo qabna gaafsan sila nuti rakki jibee jedhe muslimtoota osoo hin taane warra hojii isaadhaa jecha isaadhaa galmeessaatiin ture. Yesuus Maartin Luuser jechuun Pirotestaantii keessatti yookaan ammoo warra Fincila Kaatolikii kaase keessatti warra beekamu keessaa. Inni waggaa 7 intalli tun waggaa 7 ol taate kanaafuu deemaati abbaa warraa barbaadaafi jedhaa jiru. Waggaa 7 ol taate waggaa 7tti yeroo san waggaa 7 ol intalli taatee jennaan kalaas heerumuu qabdi waan jedhutu isaan bira ture. Maartin Luuser kanaaf jecha amma itti kafartanii isin kiristaanota gaafadhaan. Maartin Luuser waggaa 7 olitti isin galee
waggaa torbaa ol yoo intalli taate haayirumtuu jedheetiin dubbata. Kanaafuu isinitti kafartanii Yesuus Maartin Luuter sirriidhaan miti kijibaadhaan jettanii isa kana. Bakka tokko yeroo takkatti nan dubbadhe ishee amma duratti dubbatta sun kitaaba qulqulluu irra jira. Kitaaba qulqulluu miti bar Maartin Luuter macaafa qulqulluu irra hin jiru jetti. Isa ammallee macaafa qulqulluu irra kan taane beeka. No, ani kan fudhadhu amma kitaaba qulqulluu irratti kan dubbatu bichaadha. Inni reefus inni na dubbistanii daa'ima waggaa 3 kan jedhu sunii fi anammaa kunis macaafa qulqulluu isa nutti amannu rabbiin biraa bu'ee jennetti amannu san irra hin jiru miti. Waan kan keedha maal haasoo inni nuti waa Yahudaa sawaatiin ture Yesuus Yahudaadha jenne. Macaafa qulqulluu kenna. Macaafni qulqulluun ati daman waggaa jaarraa afuraffaa keessaa bara. Macaafni qulqulluun ati daman jaarraa afuraffaa keessaa macaafni qulqulluu ati jettee keessaa yeroo takka boonni. Mucayyoo ati wama takka hin beektuuti wama takka hin beektu osoo nama beekuun dhiiftee gaarii. Wallahi dhugumaaf siin jedhan. Kitaaba qulqulluu roo jiraate naa kennaa ragaan jedhee waan jenne. Wannan siin jedhu ani mucayyoo waa sitti maal. Waan tokko akkuma garaa haadha kan kee keessaa baadeen hagamma akkasuma jirti. Waan tokko hin baranne. Yoo dandeesse akkaataa nyaata itti hojjetan baradhuutii heerumi rabbii jedhe. Heerumi dhiisiiti. Cinqaa kana guutuu cinqaa cuubee asoo figan. Akka itti nyaata hojjetan baradhu qaba sigaa sanboota namoo heeru. Wassalaam. Waan macaafaadhaa warra beekutti qofa dhiisi. Warra beeku warra macaafa qulqulluu ranaa kennaa jechuun wallaala nama gaasiif godhata. Lakki akkasiidhaa miti waan jennu hubachuu dandeessu. Wanni nuti haasa'u jiru. Wanni nuti haasa'u inni durumarraayyuu. Hubadhaan jira sirreetu nuti waa'ee nabiyyi dubbannaan kitaaba keessan irra daa'ima waggaa 3 kan gudeedi jedhu jirattanii daytanii baastanii miti. Akkas hin jenne waan nuti haasa'u inni hubachuu hin dandeenyaati. Maal siin jenne si fakkaate? Macaafni kun macaafni kiristaanni amma itti amanu kun jaarraa faraffaadhaan dura hin jiru. Eega Yesuus ol fuudhameen booda waggaa 300 fi wayiin booda macaafa kanatti amanu jedhee kiristaanni qabate malee kiristaanni tokkollee macaafa qulqulluu jedhee qabatee achi dura macaafa walitti qabeetiin deemi tokkollee jaarraa faraffaadhaan dura jechuudha. Nuti ka dubbatu jirru waan jaarraa faraffaadhaan jalqabe sun taane yeroo takka mucayyoo yeroo takka dhaggeeffatu. Macaafni nuti haasa'u jirru macaafni kakuu faadha Yahudota biratu. Kiristaanonni guyyaa keessa fudhatan. Jaarraa farafaa keessa walitti makanii haa fudhannu jedhanii kirikiri guddatu jidduu isaanii ture erga sanii fudhatan. Nuti kan haasa'u jirru Yahudota biratti Ishaaq Ribqaa waggaa meeqatti fuudhe jedhanii jarri hiikan. Macaafni akkamitti dubbata akkamitti ragaa godhatan isa kana irratti haasa'u. Waggaa 3tti intalli takka heerumuu dandeessi akkasumallee wal qunnamtii isaadhaa godhamuu dandeessi jedhanii kan dubbatan. Yesuus ammoo Yahudota eenyutti dhufe? Yahudotatti dhufe. Yesuus erga dhufeen booda ammoo Yesuus jara sirreessee jira hin sirreesse. Kanaafuu seerri kun hamaadha isa kana gaafanne. Si gadee kana gaafanne. Amma kiristaanonni wanti seenan maal jedhan sirriidhaa miti. Ani waa'ee Yihudota nan gashu Yesuus Yihudota akka dhufellee nan beeka akka biyya sanitti bu'eessi nan beeka garuu ani kan isin dubbataa turtanii amantii kiristaanaa keessa daa'ima waggaa 3 gudeedi kan jedhu jira jettanii fiidanii dhayxanii gatii baastanii fi amantii kiristaanaa keessa macaafa qulqulluu keessa hin jiru jettanii hirtanii galatooma warra jala jettanis waan akkanaa yeroo dubbatan ragaa fidaa jedhaanii keessanuu galatooma. Somboyin ilariiratiin meen bu'in mee yeroo takkan bu'in Yesuus Kiristoos amantiin isaadha maalidha? Yahudaa moo Yahudaa miti? Yesus Yihudaa ta'uu miti ani kanan Yesus Yihudaa ta'uutaan amanoon taane macaafa qulqulluu isa barreeffame kanaafuu macaafa kiyya keessa daa'ima gudeedi kan jedhu jiru walii galee jirra. Yeroo takka mucayyoo tataan jedhini yeroo takka. La hawla wala quwwata illa billah. Yesuus Yahudaa moo Yahudaa miti akka macaafaatti jechuufi ijoollee na hubadhaa ijoollee musliimaadha. Akka macaafaatti Yesuus Yahudaa keessa dhalate. Lakki Yahudaa moo Yahudaa miti Yesuus? Yahudaa keessatti dhalate dheeraa. Yahudaa moo Yahudaa miti siin jedhe Yahudaa keessa dhalate nan jettisa Yahudaa moo Yahudaa miti si warri Yahudaa jetteen hin sanyii Yahudaa keessa dhalate jedheera bar maal jechuudha kun Yahudaa moo Yahudaa miti jedhe afaan inni dubbatu Yahudaa moo Yahudaa miti Oh my God Yahudaa dha reefus dubbate ammas dubbate macaafa irraallee baasnee dubbanne Yahudaa dha naa deebistee siin kanaafuu Yahudaa eegataate akka Yahudaan hiikanitti maaf hin fudhanneessin Yahudonni kun waggaa 3tti intalli takka heerumuu dandeesse jedhanii hiikanii isin maan fudhanne isa kana maaf Yesuus iyyuu mormine maa mormitan. Okay dhaggeeffadha akkasiin hin deebisaa isa sanillee tokkoffaa irratti seera Yihuudaan tumattee seeratu Yihuudonni amma tumatanii ittiin bulan osoo hin taane nuti kan bulluun macaafa qulqulluu isa barraa'een saniif seera Yihuudaan seera keechitti gaggeeffachuu dandeessi. Nuti kan irratti hundoofnu seera Yihuudaa osoo hin taane macaafa qulqulluu.
Kitaaba ammaatii miti bar seera ammaatii miti seera Yahudonni amma mul'atanii miti seera duriiti bar seera duriiti. Yesuus Kiristoos jara keessa ergame intalli waggaa sadiidha Yahudota biratti fuudhuun intalli waggaa sadiidha heerumuun ni hayyamama. Yesuus Kiristoos hin mormini isin maa mormitan dhuftanii booda. Yesuus Yahudota keessaan ergame Yahudota wajjin jiraate hin mormine inni waan kana maa mormitan. Wantichi osoo macaafa qulqulluu irratti nu barraa'ee macaafa qulqulluun nu ajaje hin morminu ammas macaafa qulqulluu irra hin jiru sin galatooma garuu macaafa kiristaanota akkana jedhanii barsiisin akka ammaa kanatti irra deebisan. Yahudonni bara akka macaafa qulqulluutti hubatanii Ribqaa waggaa sadiitti fuudhanii ragaa godhatanii bara. Hin jiru kan macaafa qulqulluu fudhatan isaan mirga qabu garuu macaafa keenya irra hin jiru barraa'ee jiru waan barraa'ee hin jiru. Yesuus Kiristoos waan kana sirreessee jira Yahudaa ture inni wanni kun sirrii miti jedhee isinii barsiisee jira. Amma kanan fudhu macaafa qulqulluu ani baadhee deemu kana irraa ragaa naa kennan nan nabdamiti macaafa kiyya irra hin jiru waan ta'eef isin galatooma warra jala jirtan. Macaafni qulqulluun amma isin harka qabattan seerri kakuu moofaadha kan jedhamu kakuu moofaa kan jedhamu kiristaanonni jaarraa afuraffaa keessa fudhatan malee jaarraa tokkoffaa keessa macaafa kana fudhan kiristaanni macaafuma tokko walitti qabatee hin qabu. Jaarraa afuraffaadhaan dura kiristaanni macaafa tokko walitti qabatee macaafa kana qabanna jedhee hin jiru. Macaafni kan bira ture macaafa Yahudota fuudhanii dhaman. Nanageeffadha kanillee nan dubbadha. Kakuu moofaa ta'uu haaraa haa ta'u. Jechi daa'ima waggaa sadii gudeedi jedhu kun irratti barraa'ee bakka hin jirretti ani fudhadhu macaafa qulqulluudhaan ala dubbattan jechuudha. Yalla gaadha. Inshallah muti qabatu kalaas. Nuti wanni haasa'u jiru afaan Oromoo an haasa'u jiru haasa'uu danda'u kan haasa'u kan hubachuu hin dandeessu. Eegasanii ammoo waa hubadha jetteetti hin deemne. Ani akkasitti haasa'u jiru macaafni kakuu moofaadha kan inni bira ture Yahudota bira ture. Kiristaanonni zamanaa eega Yesuus ol fuudhame waggaa 300 booda ni fudhanna jaanii fudhatan malee achi dura Yahudota bira ture. Macaafni kun Yahudota bira ture. Yahudonni akkaataa kanatti hiikanii siin jechuu jira. Yahudonni akkanatti hiikan Ribqaa waggaa 3tti fuudhe jedhanii irra beekaa isaanii kan jedhamu Raashii kan jedhanii dubbatee Talmudii keessatti illee seera kana fuudhanii gadi tumatanii Yesuus ammoo jara keessaan ergame seera kana harkatti hin diigne seerri kun badaadhaan jenneeni isin sirrii hin jirtan hin jenneeni akkamitti wanni kun ta'e isin jedhe si gaafachuu jira. Atammoo macaafa keenya malee keenya malee. Yesuus maaliif akka hin jedhiniin Yesuus maaliif akka hin jedhiniin macaafa qulqulluu keessa jiraachuu baate ani hin beeku garuu macaafa qulqulluu kakuu haaraa ta'e kakuu moofaa ta'e nu itti amanaa jirru kana keessa ani kanan barbaade reefu yeroo isin akka jettanii barsiistan bishaanii dhuga rifaatu keessa bishaan kanaafuu amma kijiba ta'uu argadheen jira waan ta'eef galatooma. Baga argatte kijiba ta'u. Alhamdulillah ideetiin jirtama wallahi bareedan idee jirta osoo akkana dhuguu baatte jiran qabbanuuf toyyuu. Amma tana gaafii keenya san deebise amma isa kana. Gaafii walii galatti booni gaafii tana deebisii bahi kalaasa. Amma argattee jirta alhamdulillah sirriitti dhugdee jirta walillahi alhamdu. Amma gaafii deebisii bahi. Kiristaanummaa keessatti intalli takka waggaa meeqa taa'e? Kanaafuu mucaa afaan reefu mucaa isin deebisee jira akkuma mucaan isin deebisetti fudhataadha amma garuu kitaaba qulqulluu seenaa Yihuudaatii fi kitaaba qulqulluu walitti qabdanii ijoolleen barsiisina ustaaza filee. Waan mucaan jedhe sun dhugaadha jettee amantaa jechuudha. Mucaan dubbiseera isin dubbatee jira inni waan jiru waan jirre garuu kananas Ustaaza ani kanan si morme maalidha kitaaba qulqulluu irra daa'ima gudeetu jira jennaan inni arrifadhee kanan gaafii deebii fida jedhee kanaafuyyuu hin jiru taanaan hin jiru jettanii jirtanii kalaas. Duratti Usafar Hansaati tokko si wajjin haasawe waca qofaati yeroo hunda wacuma bakka ati mana keessatti ati jiraattu ani beeku. Hunda asiin dura beektaani mana kiyyaa sin galchuu dheetiin ture asiin dura. Zamana dheeraa yeroo hedduu jechuudha. Sababni isaa maaliin wacuma kalaas. Wannan siin jechuu jiru mee suuta jedhiiti na wajjin haasawi. Waan mucaan jedhe waan Yesuus jireenyaan jedhe mucaan amma duratti na wajjin dubbate sun jedhee deeme san naaf irratti walii galtaa waan inni jedhe san. Booni. Amee ustaaza waa sin jaaladhuuf inni famana keessan lammata illee dhufoo barbaadanii ani garuu ammaaf caafichi kijiba ta'uu uummata zala jiru hostela sureefi sarargaagatee kijiba macaafa keenya keessatti Booni ustaaz yeroo tokko Booni yeroo tokko miyuutii irraa kaafamna dhaggeeffadhume Booni.
dubbadhu nan dhagaa sagalee na bira raafiin muti godhu. Ayyee miyuutii godhi dhaggeeffadhu obboleettii kiyya laala tama bakkuma ta'u qofa qabdee bakkuma san jechuudha kan nama taatoo wayii qaama irratti godhee bakkuma san qofa ijji kee ilaaleen amma amantaa iyyuu osoo hin taane amantaa waa waaqaatiif beektee waan jijjiiramu qabu jechuma tokkicha iyyuu yoo aduun mirgaan baa jedhe mirga yoo bitaan baa jedhe bitaa baqa waan jijjiiramu qabu jechuudha seerri amantaa kamuu keessatti haa ta'u bakki sun dhugaa ta'ee soba ta'een kallattii ittiin ilmi namaa itti amanu malee waan tokko atamma kan hubachuu danda'uu qabdu kallattii ittiin ragaalee bitaa mirgaan dhufamee ittiin falmamu sana waa baay'ee dubbisuu danda'uu qabda sii galee amantaadha yeroo jedhamu waan beektee baay'ee tokko gadi fagoo ta'edha waan ta'eef amantaa keessan bakka amma fakkeenyaaf ustaazonni dubbatan sana kallattii adda addaatiin ragaalee namoota falmuu danda'anu ofii keetiif jecha tokko itti dabaluu hin dandeessu amma fakkeenyaaf akka seera amantaa islaamaatti jecha rabbiirra wanna tokko irraa hir'isuu itti dabaluu hin dandeessu dhorkaadha beektee kanaafuu atis waan falmitu tokko yeroo sheekni ustaazni si gaafatan bakka kana yeroo jedhan ragaa qabdu sana fiddee ragaa irratti fuula kana akkasitti amansiisuu danda'uudha qabda malee bakkuma tokko irratti qabdee yoo akkana hin taane akkasii miti jettee achirratti xiqqoo yeroo isaanis gubdee keellee gubaa namallee xiqqoo walii galuudhaaf rakkisa waan ta'eef akkasitti beekadhu siin jechuu kiyya obboleettii. Muhammad akkasii miti ati durarraan jala ture ustaazatu waan ta'e wayii dubbatanii ashumaanan ol seenee iddoo saffidaa jedhee gaafa fidaa jedhuuni kitaaba seenaa warra Yihuudarraa naa baasanii ani immoo kitaaba warra Yihuudarraa hin barbaadu macaafa qulqulluu isaan itti amanee sagalee rabbiiti jedhee amanee qabee deemu kanarra naa kennaa hin jedheeni isarra hin jiru naan jedhanii kanaafuyyuu waan hin jirre amantii keenyarra fiddanii barsiisinaa hin jedhee dubbichi immoo macaafa qulqulluu keessa hin jiru kanaafuyyuu guddaa galatooma guddaa sin jaaladha ammallee itti fufa ijoolleen immoo yeroo isaan ragaa isinii fidanii ofii keessanii baasaa dubbisaa macaafa Yihuudaa hin fudhatina kitaaba qulqulluu irraa kanaaf galatooma. Alhamdulillah Muhammad walii galee ni jedhe macaafa Yahudaan fudhatina kiristaanonni kanaafuu kakuun moofan guutuun kufee jira jechuudha. Wassalaam beeka geessinii jira. Waa'ee kakuu moofan dubbatte macaafa qulqulluu sagalee waaqayyoo itti amanaan jedhuun ala seenaa warri Yihuudaa ittiin seera ofii geggeeffatu akkaataa itti wal fuudhanii yeroo geggeeffatu fidanii asirratti hin barsiisina. Kitaabni sirree funaatee dhaggeeffataa ture yeroo takka. Geessinii jira kanaas macaafa Yahudaan fudhatina dhaamsa booniiti kakuu moofaa waan jedhamu guutuu lafa kaa'a kiristaanonni kanaas geessiniitiin jira. Akkanami walii geessinii jira kanaas. Geessinii jira. Wassalaam alaikum. Jedhan kakuu moofaa fudhadhaan jenne uummata nana dhaggeeffatamu. Ustaaz al takka dhaggeeffannaa. Seenaa warra Yihuudarraa fidda malee inni kijiba ustaaza maaloo waan ifa jiru kana nama baay'ee jala ture kalaas dhaggeeffadha. Kiristaanota biraan sii gaha dhaamsa boonii. Kiristaanonni kitaaba Yahudaan fudhatina kitaaba kakuu moofaa jedhamu lafa kaa'ati deema Yahudota bira waan tureef kitaaba Yahudonni barreessa waan ta'eef isin wamaa isin gatu waan ta'eef kitaaba jaraa kana lafa kaa'ati deema kalaas. Ani kakuu moofaa isiniin hin jenne kitaaba sirree furraa ragaa fiddan daa'ima waggaa 3 gudeedii kan jedhu kan fiddan Enga maaliif jennaani ijoolleen akkaatama amantiin kiristaanaa itti dhufe hin beekan waan Phaawulos fa barreesse isaan kakuu moofaa. Kakuun moofaan waan Phaawulosii fi akkasumallee Maatiyos faatti barreessise. Kakuun moofaan yaa jara keenya Yahudota bira ture. Yahudota tuyyuu barreessaatiin ture. Yahudota tuyyuu uummataan ka'e. Kakuun moofaa kan jedhamu kiristaanni lukallee keessaan qabu harkallee keessaan qabu. Kakuun moofaa keessaa. Kiristaanonni Maatiyos faatti lukallee keessaan qaban harkallee keessaan qaban. Kakuun moofaa keessaa. Kan barreesse Yahudota. Kan uummataan ka'e illee Yahudota. Kiristaanonni ammoo waggaa 300 booda haa fudhannu jaaniitiin fudhatan malee guyyaa keessa itti makaman haa fudhannu jaanii kan eegeessus ol fuudhameen booda waggaa meeqan booda haa fudhannu jaanii ol fudhatan. Wayita fudhataniyyuu kakuu moofaa akkamitti ka fudhanna jedhu jarruu wal dhaban. Kakuu moofaan kiristaanii fudhataniyyuu warri Pheenxeefaatti ka fudhattuu fi warri Ortodoksiifaatti ka fudhatu. Kaatolikii fi Ortodoksiin ka fudhatu garagara. Kan inni hiikame jechuudha. Kitaaba Yahudaan fudhannu yoo jettan sannii isaatti bira deema. Macaafa kakuu moofaa keessatti amma duratti intala guntunni ittiin baane kaadhimachuun akka yemmu isin fidee ture. Ijoollee daa'imman xixiqqoo ijoollee dubaraa xixiqqoo fudhadhaa kan jedhu ofii keessan hambifadhaa kan jedhu isin fideetiin ture. Dabalataan ammas ammoo wantoota kanneen haasaa ture. Sanbira dabarree akka kiristaanaatitti illee Maryam haati waaqa isaanii deesse. Haati waaqa isaanii deesse jechuudha. Sigalee waaqa kiristaanotaadhaa intalli deesse Maryam jedhamti. Waaqa isaaniidhaa umrii meeqa deesse waggaa 12 akka waggaa 14 jedhan garii isaaniidha. Waggaa 12 deesse. Waaqni kiristaanotaadhaa waggaa 12tti Maryam deesse.
Daa'imti waggaa 12 akkamitti daa'imti waggaa 12 akka isaan jedhanitti afaan isaan dubbatanii. Afaan isaan dubbatanii daa'imti waggaa 12 akkamitti waaqa ta'uu dandeessa kan jedhu gaafii kiyya ture. Gaafii kiyya ture. Dabalataan osoo waaqa isaaniidhaa hin dahin dura abbaa warraadhaa qabdi. Waaqa kiristaanaa osoo hin dahin dura Maryam waggaa 12 osoo hin gahin waggaa 12 teesseemi waggaa 12 osoo waaqa isaaniidhaa hin dahin dura abbaa warraadhaa qabdi. Biran geenye malee hin tuqne malee abbaa warraa qabdi. Sinii galee abbaa warraadhaa qabdi. Isa kanaadha gaafiin itti gaafate. Abbaa warraa umrii waggaa meeqaa umrii waggaa 90 wayii isin ammoo waggaa 12 jechuudha. Isa kana irratti kottaa haasawaa ammas namni haasawuu barbaadan jechuudha. Jirtanii namni haasawuu barbaadan haasawa amma. Salaamu alaikum. Waan haasayyuu mitiiti ijoollee kiristaanas ta'e musliimas ta'e baay'een isaanii ekspeeriyaansiin isaanii yookiin khalfiyyaan isaanii warra taakkoo hin baafne bichaadha beektuu kan sin rakkisaa jiru. Taakkoo hin baasu ammaaf ganaadha. Kanan irraa tilmaamaa ture. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير إن شاء الله. جسد سنة وجني ورقتني إن شاء الله قدوتي بيجيته. وانتو كنتو بتموك أبو ومني أزلة تاسوكان هردفاد أجرا. مني كريستانا سونتا دراسة نتمنو. yeroo waa deebisuuf yookiin waa gaafachuudhaaf dhuftanii jalqaba keessan durame macaafa kana sadarkaa kamirra geessanitti dubbistanii macaafa keessan kana beekumsa itti qabdu namni tokko waa'ee macaafa sanaa dubbachuudhaaf beekumsa itti qabaachuu qaba. Macaafa yeroo barattan garuu teoloojiin baranne otoo hin baratiin dhuftanii asitti naasa'inaa. Macaafni osoo dhuftanii falmiin dura teoloojii baradhaa. Teoloojiin akkaataa itti macaafni kun ittiin hubattu si barsiisa. Gaafa otoo teoloojiin baratiin matsaafumaas gogaadhuma lafa jiru kanallee osoo hin dubbisiin dhuftu qaaniidha kun. Gogaadhuma isaa. Seera uummatammaa Yohaannis Raayii yookiin Yohaannis mul'ata Yohaannisitti osoo hin dubbisii yoo dhufte isuma gogaa fi lafiitii jiru kana jechuudha. Rakkoo san qofaayyuu miti namni dirqama nan dubbadha nan mari'adha jedhu teoloojii barachuudhaa qaba. Barataa teoloojii kan hin taane dhufee asirratti uumaa waan tokko waan nuun dubbannu iyyuu isinii galaa hin jiru bara. Rakkoon keessan maalinni akkan isinirraa hubadheetti ani jalqaba amma dhuma amma isin waliin mari'adhu. Sadarkaa beekumsa keessatti yookiin haasaa nuun haasofnu isiniin maxxanaa hin jiru. Haasaa nuun haasofnu isin maxxanaa hin jiru. Nu hubataan jirtan hin beektani. Nama teoloojii barateetu dubbii nuun dubbannu hubachuu danda'a. Yoon baranne akkamitti nu hubattu? Isin nama kutaa 3 baratu nuti immoo akka nama kutaa 8 akka nama kutaa 10 waliin akka nama dubbatu jechuudha. Saniifuu teoloojii hubadhaa. Lakki immoo teoloojii tan macaafuma iyyuu seeraan dubbadhaa. Gabbuunee immoo si waliin naan dubbanne immoo macaafuma iyyuu seeraan hin beektani yoo akkamitti si waliin haasofnu.